kan Snapchat-ni waraabee mana hidhaa keessatti silkiitii Sabriinaa malee nama itti kan hin jiru qa. Namni nan ergeefillee takka hin jiru siin jee bara. Dhaggeeffadhu. Bu'aan nama akkaataa itti erge footoo kaasanii maa gadaadhii sanii lammadammas akkaataa yoo namaa itti erge takka waatisaapbii takka teelegiraama takka Snapchat feesbuuka akkaataan itti namaa erge san maqaa namaa cufanii footoo san asiin ergite jedhanii natti haa erganii. Dhaggeeffadhu. Haasaa warra miidiyaa dhiisiiti isaati warda haasaa warra miidiyaa dhiisiiti kafitti amantu haasa'e ka. Kasi bira jiru haasa'e. Ka nama miidiyaa dhiisi. Banee lafan kaa wardaa ta'e hayyee Sabriinaa dhalaa simaddii jira dhalaalee simaddii jirtu san birattis silkii diya hin laaliin hayyee naan jetteetiniin amanee itti kanne addaayyaan. Galgala leeliin dawwalee viidiyoo dilaa jira kana malee viidiyoo nama biraa viidiyoo iccitii mataa kiyyaatis ni qaba. Gin namaa erge tokko namaaf ergeen qabu si galee namni na janajjanee Muhammadoo janajjanee ergee hin qabuunan siifin himaa. Hayyee naan jettee hayyee waliin jenne sanbooda viidiyoo kana akkuma isin gartanitti asirratti erge. Sanii achitti namuu silkii namaa iccitiidha. Gizee waliin qamaanu Sabriinaan tana silkii namaa eenyu koodii walii hima. Eenyu silkii osoo qamoo jiru walii kannee silkii tana laala fakkeenyaaf silkii diya sanbooda nama takkatti hin qaanin akkan du'a diya beekutti hin beeka. Silkii diya anuma bira jirti hagamma. Amman gizeen viidiyoo kana akkuma isin argitan arkuttiin Sabriinaa gaafadheen dawwalee ani silkii tantee keessaan argine naan jette. Silkii diya immoo viidiyoon kun yeroo dhiyootti siifin hima kan waraabame. Eenyu keessaa erga silkii diya dhaggeeffadhaa. Akkamitti nama namu viidiyoo erguu miti sin jaaladha na jaalatta waliin jenne hin jiru miidiyaa kanarrattis keessaanis lafattis yoo jiraate asaabaa aanee kunnoo miidiyaan kan waliin fayyadamnu. Sigalee akkami viidiyoon kiyya boo'uu danda'e yaani mana hidhaa keessatti hidhamee silkiin diga Sabriin akka nuun tana yoo na fiddeen tanaan mallee namni daabboo tiyya qabu hin jiru namni qaama kiyya qullaa guututti gadhiifadhee qabu hin jiru kuni noormaani kana micoonuu noormaan jettee sodaadhuun kana. Zini finima gin Sabriinaa rabbi jazaa siyaa kafalu galatoomi galanni Oromoo duraanu kanuma hedduu takka galatoomi. Yaa wanni biraa ta jirtu kasatti wanni. Bakki danda'a ibsa. Yaa dubbatu Sabriina. Maal mee yaada ishee kana? Ta duraan dura dhugaadha wardaan gaafa hidhaa turte bilbilli isii na bira ture paaswordii isii kan isiin natti himte paaswordii silkii isiiti. Akka foonisiitti hin banamtu jechuudha. Natti Sabriinaa laal biyya waliin jirra kijiba walirra keenya amma viidiyoon gadhiifame. Natti koodii waatisaapbii keetii afaan keetiin koodii waatisaapbii keetii silkii namaa aayifooniin ishaaraan banamti ishaaraa fuulaatiin koodii waatisaapbii keetii kami jennaan kanuma silkii qabu bakkein siin jee Sabriinaa. Yaa sanjiraatti kan biraa kamtu jira guutuu saniin banamaa jirti. Sababni irratti naa himte maali sababa micoon Awustiraaliyaa jirtu moo waan ni jirtu san si barbaadu jirti si laal Sabriinaa silkii diya keessaa viidiyoo akkan koodii maa kiyyaafi muslimaami qaba akkamitti hayaata jiru yaadin kakadha akkati viidiyoo kana silkii keessaa fuute immoo namni biraa namni nan ergeef hin jiru. Dhaggeeffadhu Sabriinaa. Rakkoon qabu kan keessaa warda fuutullee ani hin sodaadhu itti siifi galee waan na qaanfachiisaatii miti. Okay, you want to come to that him. Dani dagmo ta duran dura okay, ta duran dura ibsa ana fi wardan rakkina dhuunfaa ka walirraa qabnu ni jira takka hin jiru sigale namni dagmo khawaan hamaa ta qoor waan walirratti hammeenya yaadu ka godhu yoo rakkina walirraa qabaatti ana fi wardan rakkina takka walirraa hin qabnu igaafa hidhamte silkii siin akka inni ta'e silkiin isiin bira turte silkii tiyya saamsingii kanneeti fi wardaa tana fayyadamee ajen silkii tanallee gaafa sanillee Fudi nami nanje isi mata siti raga jiro no jolle mal nanje tegi si nama hedduu nagaa fachaa jira jennaan dhaggeeffadhu Sabriina indi nanje tasirri warda obsi mesa laal ibsa akka tuqame Sabriina ifi nanje tegulo hatta alaafon jolle polisota sin jirti ragaadha Sabriina sirgit yana fudi nanje te hayye warda ya bona radisi na naafudi sinjenne ngi arsa silkiin tantaayoo jenna marmaari harka jirti sinjee silkiin tiyya marmaari harka jirti nama hedduutu ajandaa asirra sii kaase ajandaadhaan dubbachuu jira jennaan nama hedduu nama amma warda fuudhee sikkannee silkii tiyya Sabriinaa warda
dhaggeeffadhu haasoftu. Sabriina silkii wardaa guyyaa meeqa simadii bulte? Guyyaa meeqa simadii bulte? Wardaan dubbatee mutu rafaatu. Silkii wardaadhaan eegeeffadhu haga guyyaa eegee hidhaa seentee guyyaa lamaat guyyaa sadaffaatiin irraa fuudhe. Guyyaa lamaatti torbaan seerta teessee silkiin xiyya marmaariin ka jiruuti Sabriina. Niin siin haadhee baraatii hidhaa seenee guyyaa lama guyyaa sadii. Gara keenya dhaggeeffadha. Wardaa callis. Ummata Amma na dhaggeeffadhu wardaa waan takka Sabriina dhaggeeffadhu. Sabriina. Wardaa dhaggeeffadhu ibsa. Ani jechuudha. Ani naafi wardaan rakkina dhuunfaa ka walirraa qabnu takka hin jiru jaalalaaf kabajaa wajjiteenya mana isiillee bira taa'e guyyaa kan bira bulee wajjin turre hammeenya walirraa hin qabnu wannummaan ani itti viidiyoo isii baasuuf hin jiru. Yoon ani viidiyoo isii baase makiinaan hin deemu jira rabbiin adagaa kanan haa galchu. Islaamummaa irraa kaafirummaa na haa kan yoon ani viidiyoo amma isii ni'uun agarree waan viidiyoo tan amma miidiyaa irra ka jirti jaanis wallahi miidiyaa irratti isin agarree silkii irratti isin agarree islaama ani sii galee namni hundinuu wal kabaja malee namni wal sodaatu hin jiru. Rabbiin islaamummaa irraa kaafirummaa na haa kannu viidiyoo wardaan jettu irraa quban qaban tana dhugaan jirtu. Immoo silkiin isii na bira turtee jirti. Ani piraayiveetii isii kasa kanii waan hin seenuuf isin qabu sababaan itti silkii isii kasa seenee gorogoruu isin qabu. Islaamummaa irraa kaafirummaa na haa kannu namni na beeku hundi na beekanan xiqqoo haa garuu firii xaafii takka ilma namaatii hamtuu yaadeen beeku fuula duraaf illee nama yaaduu miti. Naafi wardaa walli nufi hin jirtu. Ibsa laal Sabriina roo bullee siifi mee bara. Ani jechuun naman viidiyoo kiyya itti ergi dhagee laal na dhagee. Quraana yaa qaba itti ta'e. Laal waan amantii barnuuti siifi mee bara namni hattaa hin siin jee bara mana keessaalillee barsiitti haasee mana murtiitillee wal geessee quraana wal qabachiisee firdii walii kannaan siin jee barsii galee. Siifiin qabadhaa. Akkasuma maaliif viidiyoo kiyyatti erge waan hin jirreef nama nan janajjanee viidiyoo ergeef waan hin qabneef. Sigalee silkii tiyas guyyaa takkaaf nama kanneen waan hin beeneefi quraana biraatu rabbii sannaa qabattee titi viidiyoo kiyya namni itti haa bo'aaruun rakkoon hin jirtu. Rakkoon qabu immoo yoonii dhaggeeffadhu yoonii fi ani akka ati viidiyoo amma ati attoon ani agaree ooraan miidiyaa irra baase rabbiin addunyaa akhiraa saaxiin lahaa baasu obboleettii tiyya waan takka waan isin jiru qabu immoo galata ilma namaatu kana waan takka isin hin jiran. Amma dhaggeeffadha. Sabriina dhaggeeffadha. Wardaatis dhaggeeffadha. Galataa miti roo bullee soo jinaatee bar Sabriina. Hatta anillee ni Amma maal dhaggeeffadha nama bas. Laal akkan siin jeen Wanti nuti barbaannu Allah dhaggeeffadhu. Kaafi miidiyaa ijoo wardan viidiyoo ofirraa waraabdee Maammadoo Qelqee immoo bilbila ishiitu kana bira dhaabdee baatee qofsoo. Himtee jirtii bara akka viidiyoo namatti hin argine isin jette ani ammoo viidiyoo ani bara yoon Maammadoo dhaggeeffadhu haga ammaan irra jiru kanatti waa'ee jaalalaatu wajji haasee qabaatee miidiyaa kanarratti wal barannee jechuun hatta nama takka jinsin jaaladhaan ijeenii qabaatee sagalee wajjin jala godhatee akka muuziqatti kanaa viidiyoo kabiraatti illee jiraate gadaa dhiifatu. Viidiyoo snaappitaatiin waraabee mataa kee qopheeffachaa. Warda dhaggeeffadhu mee wardaa teenya akkin jeeti namni waa raabatan jaan diliinsaa hedduudha jaan dhaggeeffadhu. Namni waa balleessaa takkaa jaan. Viidiyoo ni beekan viidiyoo snaappitaatiin waraabee maaltu na raabate? Dhageeffa wardaa dhageeffa. Amma xiyyeeffannaa kee geelota hedduu qabda dhaggeeffadhu warda. Dhaggeeffadhu Sabriinaa qofaami geelonni ta'e. Nama hedduu mana kee bira dhufa. Nama hedduu silkii ta'e bira dhufa. Geelota san keessaa silkii tiyya akkasitti banee koonfidensiin silkii tiyya hoggaa namni footoo laalu fuudhee hunarraa firbira taa'eetii waa agarsiisa maaliifi waa hedduu irraa